ላለፉት 6 ዓመታት ብታምኑ ባታምኑ አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ቶርች አይደረግም በዚህኛ እንኮራለን ወልገሂ ኮራ ፓርቲ በራሪና ካናራቲ ሐሳባ ጎዳሜ ሐሳባ በኔሳ ሐሳባ ችራት ገርቴ ሙምቺ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋ ጃሃን ከና ዋን ኢትዮጵያ ከሰቲ ዱራን በራማን ተይሱን ሁንዲ አፌ ኡመኒ ራሃ አጃይባ ከሰ ጅራ ቶች ታውት እንጅሩ ሂዳሙ ትንጅሩ ሐሳባ ኢሳን ጎዳን ካናራቲ ሄዱ ተካ ገርቴ አካ ቆሳት ተለ ሶሻል ሚዲያ ካናራ ላይ ናናዋቲ ሐሳባ ከና ከሰ ማልቱ ጅራ አካታን አብቹን ትየቹ በርባደ ኩን አካሚ ዲቆኒ ሂና አካታ ገርቴ ሙምቺ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትየቹ በርባደ ካና ላጋ ተኮኒ ሂና አካታ ኢሳን ትየቹ በርባዳን ሳን ትየቹራ ከብራ mo daa'ima kichuu waggaa 8 fi 10 jidduu jirtu simboo burhaanuu gudeedamte haala suukanneessaadhaan kan ajjeefamte ammantaan ammoo hayyoonni gurguddoo warra akka Jawaar Mohammad Falleera dubbataati jiran haala suukanneessaa daa'ima kanarratti raawwatame kan ajjeefamte ajjeefamuun isiillee dubbatuulleen sodaatamee fi dubbatuulleen akkati dubbatamuulleen dhibame kanarratti jechuudha ana birabduu mobaala biraa bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaarftan isin jira jalqabarratti simboo burhaanuu daa'ima kichuu xiqqashoo tana waa'ee akkaataa daa'ima kanarratti raawwatame afaanumaanillee himuun namatti hin tolu haa ta'u ammoo maatiin suni gochaan irratti akkasii sun raawwatame haati isii abbaan isii haati ilmoo tana garatti baadhatteetiin dhalte haala akkasii sun irratti raawwatameeti anaa fi ati gocha kana hogguu dhageenneyyuu akkam nama sururu fakkeenyaaf namni obboleettii qabu namni ilmoo qabu namni miira haadha beeku namni gartee haati maal akka taate beeku daa'ima tana yeroo argee dhugaa dubbachuuf akkas taate hogguu jedhamuyyuu jecha san illee dhagahuun nama jibbisiisa jechuudha daa'ima tana duuba gudeedaniiti akka lama akka jedhamu jechuudha amma gudeedanii gudeeddaa keessatti yeroo isin laafatte ufiin uf ajjeeftee fakkeessuudhaa fi fannisan jirama inni kan ammoo osoo gudeedanuu kama duute duutuma fannisan illee wanti jiramu ni jira jechuudha namoonni gartee jalqaba waan kana maxxansaatiin turan taateen kun akkuma taa'ameen tokko Dammaqaa Nagaasaa warrootuma gartee paartii kana leellisanii paartii kana faarsaniitiin jiraatan abalutu ajjeese yookiin ammoo akkasitti gartee taateen kun isii irra gahee jedhaniitiin dubbachuu baataniyyuu akka gartee gudeedamteetiin fannifamteetiin ajjeefamte haga ammaatitti illee akka seeratti illee hin dhiyaatin gochaan suukanneessan akkasii sun irratti ta'e kan jedhu akka Dammaqaa Nagaasaa gartee kan paartii kan leellisuudha warri ganama maxxanse jechuudha boodarratti ka hayyoonni akka Jawaar Mohammad Fallee maxxansan Jawaar Mohammad akkasii jechuudha maxxanse wanti daa'ima tanarratti raawwatame amma maal jedhamee dubbatama waan ummataa fi biyyi keenya keessa jirtu jedheeti daash godhee dhiise itti dabaluun sababuma fedheefuu murna mootummaa kana deeggaruu dandeessu kaayyoo isaaniitti amantanii faayidaa irraa argattanii waanuma fedheefuu garuu ammoo rabbiif jedha yakka fokkisaa daa'ima tana maatii jalaa butanii gudeedanii ajjeesan kana balaaleffadha simboo birhaanuu jedhamti umriin ishee waggaa 10 daa'imti sun akka intala teessan yookiin obboleettii akka taateetitti ilaala jechuun akkas godhaa ilaala jechuu isaati akka obboleettii teessanii godhaa yookiin ammoo akka intala teessan ilmoo teessan taatee godhaati ilaala boru waan mara tokko keenyaa irratti dhufu hin beeknu jechuudhaan malattoo raajeffannaatiin xumure kun amma deeggartoota mootummaatiif dhaamsa dhaame jechuudha haasawa Jawaar kana keessaa maal hubattu mee fakkeenyaaf akkaataa amma inni itti dubbate kanarraa jechuudha akka qaama mootummaatiin gochaan kun irratti raawwatame ebalu haa jechuu baatu malee qaama saniin godhame haa jechuu baatu malee warri mootummaa kana deeggartan ilaalchi isaa isiniif ta'es haa ta'u mallaqa irraa argattan faayidaa irraa argattaniif illee haa ta'u homa barbaadeef iyyuu nama hundayyuu mana isaa yoom mana keen akka seenu waan hin beekneef yoo xiqqaate gochaa kana balaaleffadha Jawaar amma abalu jedheetiin qaamni waan kana raawwate garee akkasiiti haa jechuu baatu malee akka qaama mootummaatiin taame jecha isaa kana keessaa ni hubattan jedheetiin yaada karaa biraatiin ammoo namoonni hedduun kan itti maxxansaatiin turan loltoota mootummaatiin gochaan kun irratti raawwatameedha haala karaa shoshooktaatiin akkasuma ammoo namoonni tokko ifatti loltoota mootummaatiin akka daa'imti tuni gudeedamtee ajjeefamteedha kan dubbatamu kuni waan jechaatiin jiru miti waan namoonni adda addaa miidiyaa isaanii irratti maxxansaniidha loltoota mootummaatiin akka gudeedamteetiin ajjeefamtee jiru hundaafuu rabbiin haqasii haa baasu haga Haacaaluu Hundeessaatirraa Abjabbaaru seen namoota gurguddaa waggoota 6 kana keessa taa'ime kana hundayyuu rabbiin haqa isaanii haa baasu jedhamee tuma bira dabra bara amma namni jechuun biqiltuuta kan ga'u beeki namni amma osoo amma haga amma seera jiran oolle beeka osoo Finfinnee keessatti zambaaba tokkocha makiinaan dhoyite boolla inni seene jala seenanii balaan addaa takka buuteetiin nama san gabbaasanii akkasti gartee haala akkaataa seera isaan kaayatanii sanitti kafalamaa jechuun biqiltuun takka dhahamuu yookiin zambaabaan tokko dhahamuun sirriidha jechaatiin jiru lubbuun ilma namaa biqiltuu takka hanqattee jechuudha waggoota 6-8 badhaane kana keessa jechuudha hedduu takka nama guba wanni daa'ima kanaa jechuudha mee amma daa'ima kechuu tana namni gocha akkasiisan itti yaaduudhaaf miti namuma taraa durriyyee tokko illee gudeedamte yoo jedhame yoo amma fakkeenyaaf akka jedhamu kana waan jedhamuudha wanni kun qabatamaa asirratti of eeggannoodhaan kan isin jechaa jiru waan namoonni jiranidha kan isin jechaatiin jiru amma loltoota mootummaatiin yoo kun kan ta'amu taate
Oromiyaa guutuu keessa akka waan loltootaan bulaa jirtuuti milishaa alattuu loltootaan keessattuu rakkoon nageenyaa bakka jiru bakka wal waraansi mootummaa fi waboo jidduu jiru jechuudha. Dubartoonni akkam keessa jiru kan daa'imni waggaa 8 waggaa 10 amma joora waggaa 10 jechuudha. Namoonni tokko tokko waggaa 8 amma Dammaqaa Nagasaatu waggaa 8 jechuudha. Kanummaan gartee paartii kana leellisu kan inni itti dubbate jechuudha. Waggaa 10 fi 8 jidduu daa'imti jirtu tuni kan akkas taa'amte dubartoonni haawwoliin shamarran gartee mana barumsaa baratan akkam keessa jiru ka jedhu tilmaamuun nama dhibu jechuudha kanarraa fudhannee kan gartee lubbuudhaan daa'imti sun dabarte kan lubbuun isaanii hin dabrin kan ammoo gartee saayikiloojii du'an kan gartee hamileen du'e kan lubbuudhaan jiran kan ammoo gudeedamanii hamileen keessatti du'an mee tilmaamatummaan meeqata Oromiyaa keessa jechuudha. Oromiyaan dubartoonni haala kam keessummeessaa jiran keessattuu iddoo rakkoo nageenyaatiin kan waggaa 8 guutuu akkasirra godinoonni akka gartee Wallagga baha lixa Oromiyaadha kan akka gartee Gujii Salaalee Booranaa bakki waggoota 8 kana haala hamaa dabase. Ammantan ammoo godinoota Oromiyaa irra caalaa wal gahee jira rakkoo nageenyaatiin dararamuun tun jechuudha. Godinoota muraasa taate malee irra guddaa aanota Oromiyaa keessa jiran kanneen amma rakkoo nageenyaatiin karaafamaa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Hundaafuu haqa isii Rabbiin haa baasu hedduu takka dallansuu guddaa uumee jira hedduu takka gartee dheekama guddaa kaaseeti jira. Daa'ima takka ni argatu keefan moo maal jedhamti naannoo Amaaraa keessatti dhiheenyuma takka balaa guddaa taate haga hiriirri baabu ga'ee haati isii haga Finfinnee keessaa manni kennamuu fi Adaanachi waliin boottee dhaabbattee imimmaan irraa hiixee TikTok irratti mallaqni guuramee haadha sanii fi balaa guddaa taate akka gartee sadarkaa addunyaatitti jedhamee gartee dhiye jechuun summaa taa'amee miti. Har'a daa'imti tuni yoo dhugumaa loltuu mootummaatiin akkas ka taamu taate yooma durriyyee taraa durriyyee loltumaa hin ta'in durriyyee taraa ganda keessaa tokko yoo kan taamu taate hanga ammaa seeratti dhiheeffamuu dhabu akkasuma gartee callifameetumaan salphumatti ilaalameetiin akkas gartee callifamuun duba namni hundinuu gochaa suukanneessaa kanaa fi hayxisii akka bahu haala sanii sooshaal miidiyaa irratti dhiibbaa godhaatii jiran isin jechuu barbaadeeti. Tole hayyee paartiin badhaadhinaa kora isaa marsaa lammaffaadhaa geggeeffataati jira magaalaa Finfinneetitti Adwaa 00 galma Adwaa 00 keessatti bifa addaatiin kan gartee keessummoonni adda addaa kan biyyoota biraa kan biyya keessaa namoonni gurguddaan abbootiin amantii adda addaa irratti hirmaatan qaalis kabahal jedha mata dureen gartee kora kana jechuudha. Qaalis kabahal jecharraa hanga gochaatitti jechuun gocha badhaadhinaa san qabatamaan jechuun gochaan agarsiisuu kan jedhudha. Walumaa galatti haasawa bal'aa sirna baniinsaa irratti kan gartee muummichi ministeeraa godhe san keessa jechuudha. Firoodarii irraa haga gartee qamadii ala erguudhaatitti akkasitti gartee waa'ee misooma waggoota 8 amma paartiin badhaadhinaa gartee biyya badhaasaatiin jiru kanaan wal qabatee haasawa godhan keessaa kana keessaa gartee kan hedduu takka ajaa'ibsiisoo guddaa ta'e kana gartee akka diraamaa akka komoodiitti isa kaanifamu akkamitti isa dhugumaa wanni kun moo gurra kenna jedhee namoonni hedduun akka qoosaatitti illee kan laalanii fi hayyoonnis kan irratti gartee faallaa kanaatiin deebisaa irratti kennaa jiranillee haasawa gartee muummichi ministeera achirratti haasawa keessaa kan hedduu takka ajaa'ibsiisaa guddaa ta'edha. haasawa kana dhageeffadhaame. በዚህ ምዕራፍ የታሰረ ይፈታ፣ የተሰደደ ይመለስ፣ ያኮረፈ ይታረቅ፣ የተባረረ ከመከላከያም ከዩኒቨርሲቲም ይመለስ፣ የተከፋፈለ በኦርቶዶክሱም በእስላሙም ይደመር፣ አቧራ ይራገፍ፣ ጸጋ ይገለጥ፣ ቶርቸር በኢትዮጵያ ይቁም ብለን ላለፉት 6 ዓመታት ብታምኑም ባታምኑም አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ቶርች አይደረግም። በዚህ እኛ እንኮራለን። Akka badhaadhinni gara aangootitti dhufee waggoota 6 dabran kana kan biyyarraa baqatee biyyatti deebi'u kan biyyarraa ari'ame makalaakaa irraa yuunivarsiitii irraa biyyatti deebi'u akkasuma gartee kan walitti mufate kan walitti aaree walitti araaramu muslima irraa kiristaana irraa kan gargar baqatee jechuun addaan faffaca'ee walitti dammarameetiin walitti edaameetiin tokko akka tahu akkasuma hidhaan akka dhaabbatu namni hidhaadhaa akka bahu waan nama ajaa'ibsiisu waan nama gammachiisu ammoo waggoota 6 dabran haga badhaadhinni dhufe kana keessa namni tokkolleen torchi hin taa'amne namni tokkolleen torchi hin taa'amnedha. Kun ammoo waan nuti ittiin boonnu waan nu boonsu waan paartii keenya boonsu keessa isa tokkodha. Cabacaba ammoo yeroo hundayyuu amantanuu amanuu baattanuu waggoota dabran kana namni tokkolleen torchi hin godhamne kun ammoo gartee waan nu boonsu ittiin boonnaa kun waan nuti gartee ittiin boonnu keessa tokko inni cabacaba ammoo yeroo kamiyyuu hin dhabamu. Haa jechuun badhaadhina keessa cabacabatu heddummaata dhugaa dubbachuu fi haasawa caalaa cabacabatu hedduudha. Kaleessa inumayyuu gartee sagantaa baniinsaa kanarratti daqiiqaan irra guddaan cabacabaadhaan kan hin arge jechuudha. Waan san hordofaatiin ture keessattuu sirna baniinsaa irratti haasawa muummichi ministeeraa godhe san keessatti jechuudha. Namoonni akka adda addaatitti kan isaan gartee ittiin ibsaatiin jiran waan kan namoonni tokko tokko dhugaadhaa torchi hin godhamne isaan
lubbuutiin dheeressanii ka hidhanillee achitti teessisanii hin qallabanii hidhaadhaa baasanii tumaan wayyaaneen gaafa duraa hiitee achitti gartee qallabdii yookiin ammoo torchi gooti. Garuu badhaadhinni hidhaadhaa baasee yeroo sanitti gartee mataa dhaheetiin ajjeesaa torchi hin godhu ka jedhee gartee akkasii bifa qoosaatiin kan ibsullee jira jechuudha. Ka biraa ammoo wantummaan gartee Abiyyi wantummaan inni jedhu wannummaan paartii kanaatiyyuu faallaadha bakka akkaataa wanti inni jedhu guutumatti amma fakkeenyaaf amma dhuguma haasoo inni kana haasoo kana keessatti amma daqiiqaa gabaabduu kana keessatti kan amma dhageessan kun hundi isaatiyyuu amma atummaan umee akkame fakkeenyaaf ammoo kan jechummaan kun torchi jedhullee jira. Namoonni adda addaa sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Nuti waggoota jahan kana nama tokkollee hin dararne manadhaa keessatti nama tokkollee hin dararre. Bakka paartiin badhaadhinaa akkanaa misoomatti jira kiroodaritti godhu jira akkasii jedhaniitu osoo dhiisanii bakka gartee dimokiraasii san beekaatuma osoo dhiisaniitumaan bira dabranii akkasuma dhiisanii irra wayya. Yeroo garii waan paartii kana diigu jechuun waan tokko wanni faallaa poozitiivaaf negeetiifa wanni faallaa walii tokko wal diigami akkaataa Oromoo keessa jiru. Mee warri badhaadhaa kun yeroo takka sodaachisaadhaa fi nama afaan lugaamuu fi afaan qabuu qofaa miti mee keessa deemaati mee dhugatti namni paartii kana akkamiin laalaa jira kan jedhu namuun faallaa gartee paartii kanaa jiru kama saahiba keessanii mee keessa gadi bu'aa gaafadha kaadiroonni Jowaar waan tokko jedhee ture bara amma dura warri kuni wayyaaneen kaleessan kijibdi jedhe kijibdu san ammoo uummataan sobuudhaaf malee akka kijiba ta'ee ni beeyti jedhe warri kun warri badhaadhinaa kun kijiba tan ammoo dhugaadha jedhee ofitti mee akkasii fudhataa jedhee ture mee dhugaa jettanii qofa akkasii gartee waan fi badhaatan kana ummata hundaan akkasin jira yoo dhugaa isin fakkaatellee ummata gaafadhaamee hawaasaa aga tokko jechuun namoonni tokko dhugaa isin fakkaatu jiraaf jira baramman ummanni biyya keessaa yaa jira kenna haga hin qaanfate malee gabroomsa hin hawwinuudha malee wayyaanetti safne haga jedhu takka irra gahee bariyaa jira kenna ummanni akka dararaa isin godhaa jirtanirraa jechuudha bar gaafa wayyaanee gabbaafamee haati laalchifameetiin akka dhoysaadhaan bar akkuma isin hubaatan torchi gooti dhoysaadhaan torchi gooti bar wayyaanee arran tana torchiin baddirree irratti bar osoo afaan hin haasoysiisaati bar Samuel kan godhan wallagga adda baabaa irratti dhiheenya kana kan godhan kan dhiheenya kana gartee akkasitti haara duratti ajjeesan san ammaan inni dabar kan gartee osoo nuti agarru kan gartee qaama saalaa irraa muran ka dhiira gudeedantu dhalaa gudeedantu nama jira ibiddaan gubanii itti garagalchaa rasaasaan hin dhayinii haga gartee inni ofii isaatii gubatee ibiddaan maal argaa turre rabbichuu dabbiral dhugaa rabbii dabbiral wallaahi kun sirrii miti kun an yoo waa'ee badhaadhinaa nuti qamadii ala ergine jechuun uummanni quufa keessa jira dhugaan takkattiin takka jirti. Gaafa dura jalqaba gara aangootti dhufu Dr. Abiy Ahmad bara 2018 san keessa hidhaadhaa baase kan ala jirullee alaakoottaa qabsoo Oromooti beeki kana kan godhe isayyuu gara aangootti ka fide qabsoo Oromooti beeki nama hidhaadhaa baaseeti jira. Guutuu namoota wayyaaneen hiitisan hidha achi booda manni hidhaa guutamaan barumsaa keessatti hidhaan turre amman tana Oromiyaa keessa nama kuma dhibbaan lakkaa'amu ga'u qeerroon bakka adda addaa keessaa gartee kan hidha waan gaafa wayyaanee hin tayamin meeqa tamtu godhamaatiin jira ilma keettu bosona jira jedhamee aayyoo Oromoo daalatti ta ilmaan guddisuudhaaf dhiiga fixatte ta moggaa 60-70 meeqatu achi gargalfameetiin ajjeefame meeqatu ilma kee bosona jedhamee abbaa meeqatu ajjeefame abbaa gadaa tuulama goobana hoolaa isuma ilma keettu bosona jira jedhameetiin hagam darrame inni miidiyaa sodaadhee jira akkana na doorsan akkana na godhan jedhee yeroo meeqa miidiyaatti gabbayeetiin dhugaadhaan rashanaa jira torchi godhaan jiru yoo jedhame akkasitti adda baasuudha irra guddaa amma torchi caalaa rashanaadha mana hidhaa keessaa hin tursiifamu yeroo baritti gartee ajjeefamee reeffa awwaalan orgamee loltuudhaan eegamu waan gaafa wayyaanee hin argamin jechuudha gaafa jiru jalqaba gartee gara qeerroon qabsoon qeerroodhaa gartee nama hunda gara biyyaatitti galchee gartee sanitti fakkeenyaaf Abiyyee namoota hidhaa baasuudhaan waan hunda akkuma jedhame kana namoota torchi taatiin turan kan gartee luuti irraa cite hunda isaa hidhaadhaa baasee gaafa sanitti jechuun uummata harkatti galfatuudhaaf haga badhaadhinni dhufe kana wanni argame maalinni amma kan namoonni warri badhaadhina kee deeggaruulleen dubbatu maalinni maajikii addaatiin Abiyyee fuula duratti waan addaa hojjetuudhaaf deema akkasuma immoo oofisa keessa biiroo keessa osenti afaan Oromoo dubbataa dhugaara kun amma haga tokko akka gaafa wayyaanee san caala afaan Oromoo dubbata nama afaan Oromoo dubbatu ammoo Oromoon yoo Oromoo ajjeese sirriidha inni hojjete eenyutu halaal godhe Oromoo yoo Oromoo ajjeese amma bari isa kanaadha haga baramma nama waa'ee torchiidhaatii fi nama torchiin du'e kan rashaname reeffatti hanga qoosamu takka bara Jooharii reeffa naggada reeffaan siyaasa daldalaa jedhan takka ma ajjeefamee caala reeffaan naggadaa hanga jedhamu takka amma daa'imti tuni dubbatu ture nama haasa amma waan isin ajaa'ibsu warra badhaadhinaa jechuun amma badhaadhina keessatti daa'imti tun akkasitti gartee gocha suukanneessaadhaan ajjeefamte nama dubbatu kana turre isaan aarsa amma daa'imti sun maa ajjeefamte caala dhugaan isii haa ba'u caala jechuudha reeffa maa maxxansee Jowaartu isaan aarsaa jechuudha reeffi maaliif ajjeefamee caala kanaadha amma akkaataan torchiin waggoota 6 amma gartee jedhame kana kan tahaatiin jiru jechuudha kuni haasawa walgahii koree marsaa isa lamaffaa paartiin badhaadhinaa taa'aa jiru irratti liqaambar paartichaa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad kan dubbatame keessaa kan fudhatameedhaan abdabdummoo baala biraa hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.